Nageenyi Waaqayyoo kadhannaan haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas eegumsi ergamootaa isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu miseensonni waldaa duukaa bu'ootaa akkasumas hordoftoonni amantaa Ortodoksii bakka garaagaraa jirtan. Waldaan guddichi Oromiyaa waldaan duukaa bu'ootaa wiirtuun giddugaleessaa haala yeroo mana kiristaanaa keenyaa ilaalchisuun marii paanaalii qopheessee ture. Mariin kun isa miilanaa waliin marsaa 7ffaaf kan qopheesse yoo ta'u, marichis kan geggeeffame galma mana lubummaa waliigalaa keessatti. Marichi mata duree sadiin qoodamee kan dhiyaateedha jedhu barreessaan kitaabolee hafuurawoo fi hundeessaa waldaa duukaa bu'ootaa kan ta'an Daaqun Dr. Nahimii Fayyisaan. Egaa marii paanaalii keenya keessatti rakkinoota jiran irratti fi furmaata akkamiitu jiraachuu qaba kan jedhu irratti kan xiyyeeffanne. Isa keessaa hanga yoonaa kan iddoo garaagaraa irraa walitti qabanne uummata keessaa haa ta'u, miidiyaadhaan wantoota himaman irraa haa ta'u, gabaasawwan garaagaraa irraa haa ta'u, isa giddugaleessummaadhaan walitti qabnee gaggabaabsinee kutaa kutaadhaan addaan qoonnee har'a warra marii kana irratti argamanii fi wantoota nu dhiyeessin irratti keessattuu rakkinoota mana kiristaanaa kan keessaa, kan alaa, kan keessa jennee kutaa sadiin qoonne kana irratti hubannoo gahaa argatan jenneet yaadna jechuudha. Marii paanaalii kana irratti biyya Ameerikaatti hangafa Phaaphaasii Minisootaa fi naannawaa ishee kan ta'an eebbifamoo Dr. Abbaayee Eustaatiyoosiin dabalatee abboonni hedduu fi miseensonni waldichaa akkasumas keessummoonni affeeraman hirmaataniiru. Daawwattoota keenya guutuu qophii kanaa kutaa lamaan kan isin biraan geenyu yoo ta'u, kutaa jalqabaan yaada ka'umsaa marichaaf dhiyaatee fi ergaa abbaa keenya eebbifamoo Dr. Abbaayee Eustaatiyoos kiristaanotaaf dabarsan isin biraan geenya. Barreeffamoota yaada ka'umsaaf ta'u kanas hirmaattotaaf kan dhiyeessan mana lubummaa waliigalaatti miseensa yaa'ii hayyootaa kan ta'an hayyuu afaanii luba badhaasaa tolaa fi Daaqun Dr. Nahimii Fayyisaadha. Isa dura garuu faaruu hangafi faarfattootaa Daaqun Gammachiis Bultii waltajjicha irratti faarfatee isin afeerraa hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa.
gafare gamani oson sodatini jabina kana yegotano keni tokomano keni Tole maqaa abbaa ilma hafuura qulqulluu waaqayyo tokko ameen. Eebbifamoo fi kabajamoo abbaa keenyaa Abuna Ewusxaatiyos Dookter mana amantaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa biyya lallabaa Ameerikaa kaabaa naannoo Minisootaatti hangafa paappaasii akkasumas immoo qulqulluu miseensa sinoodosii akka waaqayyo aangoo isiniif kennee jiru kabajamtoonni abbootiin koo akkasumas immoo obboloonni koo daakunoonni guyyaa irraa kan iddoo kanatti kan walitti qabamtan ogeessonni garaagaraa fi hayyoonni nagaa waaqayyoo hundumti keessan akkam yoona kana geessanii ameen. Galateeffamuun amala isaa kan ta'e waaqayyo gooftaan keenya yeroo kanaan kan nu ga'e galanni ulfinni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Bakka maqaan isaa waamamutti maqaan ishee immoo kan biraa nafne maqaan haadha keenya qulqulleettii dubaroo giiftii maaramii waaqayyoon gaditti uumama hundumaa olitti kan kabajame nuuf haa ta'u. Ajajamuun aarsaarra caalaa akkuma kitaabni qulqulluun jedhu ajajamuudhaaf malee hayyoota amantaa gurguddoo fuula dura dhaabbadhee akkasumas immoo hayyoota adda addaaf ogeessota garaagaraa gidduu dhaabbadhee paanaalii yookaan immoo qabxii maree keenyaaf nuu ta'u kana dhiyeessuudhaaf ajajamuun alatti dandeettii yookaan immoo nama hundumaarraa kan caalu otoo hin taane ajajamuudhaafan fuula keessan dura ba'ee waaqayyo arraba koorra bulee akka dubbatu isinis immoo qalbii fi yaadattiin qalbeeffattan waaqayyo hunda keenyaaf akka nuu kennu iyyama isaaf jaalala isaa qulqulluu nuuf haa ta'u. Kadhannaa eebbifamoo abbaa keenyaa akkasumas kadhannaa abboota kootii abdii taasifachuudhaan gara paanaalii keenyaatti yookaan immoo ibsa qopheessinetti waliin darbina. Egaa akkuma argaa jirtanii marii paanaalii egeree mana kiristiyaanaa
qorumsa waqtaa fi tarsiimoo furmaata fullaa'aa jedha. Qabiyyeen dhiyeessichaa yookaan immoo qabiyyeen paanaalii keenya kanaa seensa qabaa. Rakkinoota alarraa nutti dhufan of keessatti hammatee jira. Rakkinoota mana kiristaanaa keessa jiranis waliin ilaalla. Rakkinoota keessa yookaan immoo tajaajiltoota afaan Oromoo gidduutti rakkoo xixiqqoo jiranis kaasnee waliin mari'anna. Edda sanaa booda abdiin qabnu maal kan jedhus waliin ilaaluu yaalla. Dhuma irratti wanti furmaata hin qabneen ta'u waan ta'eef maaltu furmaata kan jedhus walii wajjin ilaaluudhaaf yaalla. Egaa seensa keessatti manni kiristaanaa rakkoo garaagaraa keessa kan jirtu waan ta'eef rakkinoonni kunis immoo hammaachaa waan dhufanii fi rakkinoota jiran keessaatii dhimmoota waqtaa fi ariifachiisoo ta'an irratti mari'achuun barbaachisaa ta'ee argameetu jira. Egaa Oromoon yeroo mammaakuu mari'atanii malee maraatanii biyyan bulchanii jedha. Mari'atanii sanyii nyaatuu jedha. Mari'ataanis immoo gowwaa hin qabu jedha miti reeduudhaamti keenyayyuu. Kanaaf akkuma kitaabni qulqulluunis walitti qabamuu keenya hin dhiisnu waliin mari'achuu keenyas itti fufnaa. Kitaabni qulqulluun duudhaan kitaaba qulqulluu akka jedhu waliin mari'achuudhaaf yaalii goona. Egaa kaayyoon maree keenya kanaadhaa. Kaayyoo fuuldura waa tokko irra darbamuun kan irra hin jirree marii paanaalii kanaa waldaan duuka bu'ootaa isaarraadhaan yeroo torbaffaadhaaf qopheesse. Namoonni irratti argamtan hin jirtu, namoonni carraan arganne immoo jiraachuu dandeessu. Isa jalqabaatu hin ta'in inni kun isa torbaffaa ta'uusaas dagachuun nurra hin jiru. Qabxiiwwan ka'umsaa waldaadhaan dhiyaatan kanneen akkuma jiranitti ta'anii egaa waan mareen barbaachiseef inni guddaan galtee argachuuf hojii keenya irratti waan nu milkeessu fuulduratti waan nu tarkaanfachiisu hayyoota gurguddaa tas keessa jira, abbootii amantii gurguddaa nu gorsuu danda'an nu qajeelchuu danda'an tas keessa jira waan ta'eef wal qajeelchinee galtee kan ta'u waliif laannee wal tarkaanfachiisuu akka dandeenyutti kaayyoon maree keenya kanaadhaa jechuudha. Kaayyoon isaa rakkinoota waqtaa mana kiristaanaa keessa jiran irratti hordoftoota amantichaa waliin mari'achuudhaanii hubannoo wal fakkaataa uumuu barbaanneeti. Amma yaadni keenya kaayyoo tokkoof mana tokkoof edda dhaabbannee yaadi keenya harca'uun qabu, gargar ba'uun qabu, toorri irra deemnu luucca'ee toora tokko ta'uu qaba waan ta'eef alaala dhaabbannee qooda miidiyaa garaagaraa irraa yaada garaagaraa dhageenyu wal duukaa yaadni keenya tokko ta'ee tarkaanfachuu akka danda'utti yaada keenya gara tokkotti sassaabuuf jenneeti. Rakkinoota furmaata waloo rakkinoota mana kiristaanaa qabnuuf immoo adda addaan fiiguu keenyarra waloomne walii wajjin tokko taanee harka wal qabanne furmaata itti barbaaduudhaa fi miseensa mana kiristaanaa hundumaatti kallattii furmaataa irratti walii galame immoo mirkaneessuudhaaf ga'eessa akka inni ta'u gochuu yaada irra addanatti waliin mari'annee irratti walii galle immoo sagalee tokkichaan hundumtuu kallattii jiruun amantoota keenya akka inni hubachiisu taasisuudha. Gaaffilee ka'umsaatu jira. Maree keenya kanaaf gaaffii ka'umsaa qabna. Manni kiristaanaadhaa qorumsa keessa jirti jettanii amantuu hoo jedha. Mee kana sammuu keessan keessatti ol baasaa gadi baasaatii mee xinnoodhaaf itti yaada. Manni kiristaanaadhaa qorumsa keessa jirti jettanii amantuu hoo. Ammas irratti qorumsa keessa jirti jennee yoo amanne irratti mari'achuu dandeenya. Lakkii qormaata hin qabdu bataskaanni jennee yoo callisne immoo mari'achuudhaa fi nun dandeessisu waan ta'eef yaadni keessan akkam. Yaaduma keessan keessatti meetti yaada. Inni lammaffaan qormaata isa kanaa duraa darbe moo kan dhufutu irra nama yaaddeessa isinitti fakkaata. Amma waan keessa dabarree dhufne bu'aa ba'ii ceenee dhufne hundi keessan hin yaadattu. Mee amma waan tokkos hin yaadachiisnaa fuula keenya dura kan jirutu caala moo kan dabarsinee dhufnetu caala.
Kanas yaada keessan keessatti mee maaltu isinitti dhaga'ama? Egeree kan jedhu waan haasofnu qabna waan ta'eef. Inni itti aansu rakkinoota kana dura turan irraa kaanee egeree mana kiristiyaanaa keenya tilmaamuu dandeenya. Keessumattuu Oromiyaa keessatti miidhaa dhiibbaa alaa. Egaa wanta amma dubbachaa turre kun hundumtuu maal fidu yoo mari'annee kallattii keenya gar tokkotti kaawwannee waan nu ilaallatu ofitti maxxansinee waan nu ilaallatu immoo ofirraa faccisnee saba keenya amantaa ortodoksii ortodoksii ta'ee jiraatu kana yoo gar tokkotti walii gallee wal qabannee hin adeemnu yoo taanee fi dhiibbaa akkamii nurratti fiduu danda'a? Iddoon bataskaanaa dhaalamuu amma harka eenyu jira, akkamittiin jira, maaltu jira, rakkina akkamii jira kan jedhu wanti nama yaachisu baay'een jira. Anasii bal'isee dubbachuu koorra isin keessa waan jiru galteen hin barbaadama waan ta'eef irratti mari'achuun dirqama ta'a kan jedhudha. Gubachuu manneen kiristiyaanaa bakka yeroo namni akkasi jedhamee maqaan mogga'u namni hubannaa isaa hin qabne tarkaanfii yeroo fudhatu hammaachuu danda'a. Kanaafuu maaliree lakkii kun na ilaallata kun nan ilaallatu kan jedhu of ibsuun nun barbaachisu. Amantii keenya ibsuun hin barbaachisu. Qulqullummaa ishee dubbachuun barreessuun miidiyaatti ibsuun hin barbaachisu kan jedhu ukkaanfamuu sagalee mana kiristiyaanaa. Kana booda bataskaanni dhageettii illee dhabuu dandeessi. Fakkeenyaaf hundi keessan akka beektan biyyi Gibsi yookaan immoo biyyi Misiraa dur maal turte jedhama? Ortodoksii turte, har'a garuu sagaleen qaban isaan achi keessatti. Sagalee illee dhabuu dandeenya. Sagaleen bataskaanaa illee ukkaamamuu danda'a. Har'a hundumti keenya akkasitti waliin mari'annee akkasitti yoo yaadne irraan kan hafe maaltu itti fufa kan jedhu baqannaa. Fakkeenyaaf amma rakkinni keenya baqannaatti illee nu galcheera. Amma iddoo garagaraatti haala walitti bu'iinsa yeroo si'anaadhaan wal qabate bataskaana baay'ee cufame. Hin qophoofne, bataskaanni itti hin yaadne, ituu u'uu jedhamee ayyamuu, ituu immoo rafamuu gaafa wal qabatee dubbiin walitti bu'iinsi hammaachaa deemu namni bataskaana dhiisee baqate. Har'a Tsallaatiin qofaasaati. Namni Beeta Maqdasii banee dhaqee namaaf kadhannaa godhee nama walitti yaa'eef illee kadhannaa godhee fi kan nama kana eebbisee geggeessaa jirullee hin jiru. Egeree bataskaanaa kan jenneef kanaaf egaa isa kaanitti yoo dhaga'amuu baatellee nuuf immoo amantiidhas galgala keenyas waan ta'eef maal goonu waan jedhu kanallee irratti cimsinee yaaduun gaariidha jechuudha. Akkuma namoota biraanus calluma jennee akka ormaa ta'uu hin qabnu. Bataskaanni fira keenya, bataskaanni haadha keenya, bataskaanni kan nu guddiste, kan nu cuubdee mucummaa Waaqayyoo nu laatte waan ta'eef maala goonu waan jedhamu irratti illee dhiibbaa xiinsammuu yeroo jennu egaa waan baay'eetu jira amma. Battaluma ayyaanni ga'utti namoonni keenya xiinsammuudhaan baay'ee miidhamu. Maaliif bakki ayyaanaa bakka itti dhaadannoo dubbatanii, bakki ayyaanaa bakka itti waan biraa leellisanii, wangeelallee dhaggeeffachuudhaaf namni keenya yoo dhaqee taa'ee waan sammuusaa wajjin walisa madaalle yookaan immoo waan sammuusaa tuqu xiinsammuu nama keenya waan tuqu haga kanaatti kan adeemamaa jiru waan ta'eef miidhamni alarraa nutti dhufus keessaa immoo ganaa ka'a keessaa wanti dalagamaa jirus nama keenya rakkootti galchaa hin jiru. Kanaaf kanarratti illee akka dubbatamuudha. Ilaalchaa fi miira hojii fooniitti guddachuu egaa namni gaafa waan godhu dhabu asiis achiis yeroo dhaqee boqonnaa dhabu maal ta'a gara hafuuraatti jabaatamu gara fooniitu isa dhaalaa deema waan jedhullee wanti namatti dhaga'amu hin jira jechuudhaaf jedheetanii burjaajii egaa namni keenya amma maal keessa jira yeroo jennu namni keenya kan keessoo keenyaa itti aansanii dookteriin kaasu keessoo keenyaas rakkina jira alarraas dhiibbaan akkasii jira gidduutti namni keenya burjaaja'ee lafa dhaqus dhabee fannoo isaa ofirraa kan kute baay'eedha. Fannoo isaa ofirraa kan kute baay'eedha. Egaa dubbiin amantii immoo dubbii amantiiti waan ta'eef fannoon keenya lubbuu keenyadha, jireenya keenyadha. Sabboonummaan yookaan eenyummaan nama tokko immoo Waaqayyo kan ittiin nu uumeedha. Inni akka jirutti ta'ee Oromoo ta'anii Ortodoksii ta'anii itti fufuun hin danda'amu
hamma ijoolleen keenya kirrii isaanii kutanii deemanittis maateenya. Rakkinni alarraas jiru jira, keessaas kan jiru jira. Nama keenya tasgabbeessinee wal qabannee ifa guyyaa tokko arginu eeggachuun gaariidha kan jedhu kanarratti akka mari'annuufi waan ta'eef Waaqayyo hunda keenya nu haa gargaaru. Waaqayyo hunda keenyaaf qalbii nuuf kennu, mareen keenya maree gaarii nuuf ta'u. Kan keessaa immoo Dooktar Naahimiin ammatti fufanii dhiyeessu galatooma. Tole abbaa keenya Waaqayyo sagalee jireenyaa isaanii dhageessisu. Asumaan inni itti fufaa eebbi abbaa keenya eebbifamoo Dooktar Abbaa Ewustaatiyos hangafa paappaasii kutaa lallabaa Minisootaa Ameerikaa kaabatti akkasumas immoo abboonni koo qomosoonni, luboonni, daaqonoonni, tajaajiltoonni mana kiristaanaa hundumti keessaniyyuu iddoo kanatti kan walitti qabamtan. Walitti qabdoonni waldaalee afuurawaa garaagaraa kan taatan guyyaa har'aa akkuma beeksisaa turre waa'ee rakkina mana kiristaanaa keenyaa mari'anna jennee kutaa sadiin qoonnee dhiyeessaa jirra jechuudha. Kutaa tokkoffaa xumuramee jira. Waan dhiyeessinu madaalawaa gochuu qabnaa jenneeti. Rakkinni mana kiristaanaa kan alarraa nutti dhufu jira, kanuma keessa keenya jiru jira. Inni sadaffaa irratti immoo tajaajiltootuma afaan Oromoo gidduu kan jiru jira. Kana sadeen laallaa jechuudha. Kanaaf tokko sodaannee tokko kan dhiisnu, tokko ol kaasnee tokko kan gad deebisnu yoo ta'e suni tajaajilan ta'uu tajaajilli mana kiristaanaa keenyas rakkinni isaa hin furamu jechuudha. Kanaafuu kallattii hundaan laallamee kan kenname. Sanaa olitti garuu nuti yaada ka'umsa kaasnaa. Kanaaf garuu mana kana keessa guyyaa har'aa akkuma agartan sagantaa addaan qabnu. Sagantaan keenya mariidha, carraan namootaaf kenname akka irratti mari'annu yaadamee jechuudha. Inni alaa abbaan keenya akkuma dhiyeessanitti ta'ee isinis kan beektan booda itti daballa jechuudha. Amma immoo mana kiristaanaa keenya keessatti rakkinoonni jiran maalii kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Sooshaal miidiyaa irratti iddoo garaagaraatti argaa jirra waan ta'eef. Isa keessaa jajjaboo jennee kan kaasne jira. Tokko morkii baandiraa akkuma agarru iddoo garaagaraatti sooshaal miidiyaa keessatti wanti itti warri kutaa jirru baandiraa kana garmalee ol kaasu yeroo kamitti olitti fannoodhaa olitti baandiraa ol kaasu waa'ee mootota durii kana dubbachuu maal jechuun kuni namoota hedduu mufachiisaa jira jechuudha. Namoota hedduu mufachiisaa jira. Gaaffiin kun iddoo garaagaraatti yeroodhaa gara yerootti jabaachaa dhufee jira jechuudha. Kun immoo hawaasa muffii irraa qabu seenaa keessatti mufachiisaa jira. Amantaa keenya irrattis waan biraa fidaa jira jechuudha. Sanaanis wal qabatee agarsiisa ayyaana masqalaa fi cuuphaa irratti wantoota garaagaraa taasifaman gaafa laallu baay'ee rakkisaa ta'aa jira jechuudha. Kanaaf waa'ee alaabaa irratti falmiin ka'e kun garamitti deemaa jira hundumtiyyuu alaabaa na fakkaatu qabaachuun qaba kan jedhutti deemaa jira jechuudha. Anis kan koo qopheeffachuun qaba kan jedhutti deemaa jira jechuudha. Kanarrattis maal jettu? Maaltu ta'uu qaba? Dhugaadha fannoon mallattoo addaa iddoo biraa kan hin jirre biyya lafaa kanarra kan hin jirre mana kiristaanaa qofaaf kan kenname mallattoon addaa fannoodha. Haa ta'u malee wal morkiin kun gara biraatti guddachaa jira waan ta'eef boruftaan mana kiristaanaa keenya rakkina biraa keessan galchuu kan jedhu irratti mari'achuu danda'uu qabna. Yaada bilchaataa dhimma kanarratti isinirraa eegnaa jechuudha. Taateewwan miira muffii uuman ayyaanota gurguddaadhaan wal qabatanii ayyaana kabajuu irra darbee wangeela lallabuu irra darbee seerata amantaa irra darbee ayyaanni keenya ayyaanonni waltajjii irratti kabajaman kan ittiin nu yaadan warri kunnuu fi ittiin waan tokko olaantummaa keenya walitti agarsiisaa ta'aa jira. Kun immoo rakkinoota keessatti kiristaanotumatu kana godha jechuudha. Kiristaanotumatu kana godha. Kuni wantoota fudhatama hin qabne wangeela wajjin kan hin deemne garuu rakkina guddaa namoonni wanta garaagaraa akka yaadan maaliif wajjin deemna namoota akkasii kana wajjin hamma yoomitti waliin deemna filannoo biraa keessa seenuu qabnaa jechaa kan jiran adeemsi wan sirrii hin taane kun mootummaa samiitti kan nama galchu miti. Wangeela irraa fagaachaa jirra jechuu fi kun rakkina guddaadha. Isinis dabalataan yaada kennite. Kabaja abboota keessumattuu abboonni kabaja dhabaa jiru tajaajiltootni afaan Oromootiin tajaajilan
keessumattuu Oromiyaa keessatti kabajni laatamaaf hin jiru. Daaqonii qofa miti qeesii faarfataa qofa miti hanga paappaasitti jechuudha. Fakkeenyaaf kuni yaa'iin bara darbee Duwwaa 2013 magaalaa Tajiitti abbaa keenya eebbifamuu Abbaa Saawiroos Liqaa'ilaaf barsiisotni mana kiristaanaa hedduun kan irratti achitti tajaajila kennuuf dhaqan waldaa duukaa bu'ootaan kan qophaa'e karratti cufanii eeganii jechuudha. Kutaa lallabaa isaanii keessatti karratti cufanii eeganii rakkinoonni garaagaraa akka hin taanee fi sagantaan sun hin hafe jechuudha. Rakkinoonni akkasii ammumayyuu waan hir'achaa jiran miti. Ilaalchi waldaaleedhaaf kennamaa jiru tajaajila afaan Oromootiin kennamu irratti abboota afaan Oromootiin tajaajila kennan irratti ilaalchi kennamaa jiru kabaja dhoowwachuu kuni garamitti nu geessuu danda'a kan jiru waan marii barbaadu kuni kan wanni keenya keessa jiru. Akkasumas immoo aktivistoonni afaan Amaariffaatiin barreessanii abboota keenya irratti wanti isaan barreessan baay'ee kan nama nuffisiisuu fi ilaaluudhaaf dubbisuudhaaf kan baay'ee namatti ulfaatudha jechuudha. Kanaaf suurawwan abboota keenyaa fi namoota siyaasaa biyya alaa maalii walitti fiduudhaan wantoonni taasifamaa jiran kuni rakkina guddaa argaa jirrudha jechuudha. Akkasumas immoo itti fayyadama miidiyaa mana kiristaanaa keenya gaafa laallu tajaajila afaan Oromoo irratti keessumattuu fi afaan sabaa fi sablammoota irratti sa'aatii gahaan kennamuu dhabuu fi gadi fageenyaan qophii gadi fageenyatiin dhiyaachuu dhabuun isaa rakkina biraati jechuudha. Tajaajila sirna galatoo qulqulleessaa yookaan qiddaasee gaafa fudhannu kunis ammayyuu abboonni keenya akka carraa sirna qiddaasee kanarratti waggoota dheeraadhaaf waggoota 20 oliif dadhabaa turan har'ayyuu nu gidduutti argamu. Ofiishaalii kitaabumti kun iyyuu loonchi ta'ee fudhatame bara 2008 mana kiristaanatiin erga maxxanee booddee ammayyuu tajaajila qiddaasee afaan Oromoo argaa kan jirru idduma lixa Oromiyaa irraan kan hafe iddoo biraa ittiin tajaajilamaa hin jiru. Kitaabumti maxxane sun iyyuu gabaarraa erga badee tureera jechuudha. Tureeraa namoonni barbaadaa jiru jechuudha. Bakka hedduutti sirna kana raawwachuudhaaf ammayyuu rakkina falmiidha jechuudha. Abboonni yaada isaanii nuu qooduu danda'u. Sagantaan qabamee qiddaasee afaan Oromootiif uummanni akka dhaga'uuf jedhamee iddoo hedduutti gaafa itti seenamu amma reebamuutti wantoota garaagaraa ta'utti rakkinoonni gahaa jiru kun ammas rakkina keessa keenya jirudha jechuudha. Caasaa dhabuu fi bulchiinsa laafaa gaaffii caasaa tattamaan deemee argachuu dhabu hawaasni waan gaafate beektu sinis caasaa mana kiristaanaa irratti. Caasaan kun haga ammaan ijaaramne hin jiru jechuudha. Rakkina mana kiristaanaa Oromiyaa keessa jiran hin furuu danda'u kan jedhu caasaawwan akkasii odoonuu jiraatanii kan jedhu hordofaan amantichaa kan gaafate jira. Haga ammaa hojiirra oollee jechuudha. Kuni rakkina biraati. Akkasumas immoo gurmii hunda galeessa ta'e kan mana kiristaanaaf falmatu keessa tajaajilaan afaan Oromoo hammatamuu dhabu. Yeroo garaagaraatti sadarkaa mana kiristaanaatti hin ijaaramu. Waan koree wayii maaliin wayii mirga mana kiristaanaa hin kabachiisu maal jedhamanii jechuudha. Eenyu jarri sun gaafa jennu hunda galeessummaan qaban. Namoota wal beekumtu wal funaanee yaaduma tokko kan qaban tu waan sana raawwata jechuudha. Kun immoo hundeerraa rakkina mana kiristaanaa hin furu jechuudha. Dhimmoota garaagaraa taasifaman keessatti waldaaleen afaan Oromootiin tajaajilan akkuma waldaatti iyyuu ni ilaalaman. Fakkeenyaaf amma sadarkaa Oromiyaatti waldaan keenya waldaan duukaa bu'ootaa maalirraa akka jiru miseensa hammam akka qabu caasaa hammam haga dakaatti amma gandaatti ijaaraa akka jiru quba qabdu jechuudha. Marii tokko irratti iyyuu affeeramee hin beeku garuu dhimma mana kiristaanaa ilaallatu keessatti marii tokko irratti iyyuu affeeramee hin beeku. Kun egaa maal fiduu danda'a kan jedhu kan ilaallu jechuudha. Lallaba agiboo hanqineedhaan na tuqe yoo jedhan nageessu miti. Lallabni mana kiristaanaa keenya waltajjii irratti Kiristoosin lallabuu dhiisne sirna mana kiristaanaa lallabuu dhiisne kan dubbiidhaan itti wal tuqnu ta'aa jira yeroo ammaa jechuudha. Qinee lallabanii bu'uu ta'aa jira jechuudha. Agiboo jedhaman akkasii. Waa'ee masanyummaa, waa'ee maalii eenyudhaan zaranyaa jechaa akka jirru gaaffii sammuu keenya nutti kaasa. Dhaqanii lallaba dhaggeeffachuudhaaf dhaloonni amma fedhii dhabaa jira. Maaliif lallaba wal fakkaataa just akka sooftiweer irratti daawunlood ta'e irratti waa'ee masanyummaa, waa'ee maalii eenyunumaa akka jechaa jiran keessatti namni hubata jechuudha. Kanaaf lallaboonni lallabaman akka abboota keenya durii, akka hayyoota keenya durii sanatti waa'ee dubbii fayyinaa, waa'ee lubbuu namaa
jireenya bara baraatiif qopheessuu osoo hin taane waa'ee biyya lafaa waa'ee bu'aa hin baasne waa'ee wal mufachiisanii bu'u namni carraa argatee waltajjii irra bahe hundumti isaa dubbiidha wal tuqee bu'u wal mufachiisee bu'u jechuudha kana dhumni isaa du'a jechuudha. So keessa immoo siyaasa deeggaran achuma irratti ibsachuu wangeela da'oo godhachuudhaan siyaasa barbaadan nama barbaadan keessa ibsatanii bu'u wantoonni akkasii kun namaaf gugguufuun jira jechuudha. Kanaaf lallabni mana kiristaanaa keenyaa rakkina keessa akka jiru wantoonni agarsiisan tokko jiru jechuudha. Kun egaa kan keessa jennee kan qaban. Amma sadarkaa sadaffaa waa'ee namoota ala jiranii waa'ee namoota afaan Oromoo hin beeknee fi yaada addaa qabanii tajaajila kanarratti qofa haasofnee dhiisa yoo ta'e ammas hir'uudha jechuudha nuti. Gama tokkoon haaddatanii gama tokkoon immoo filatanii hin danda'amu jedhu abboonni yoo mammaakan. Nu keessa tajaajiltoota afaan Oromootiif walitti qabamne keessa nama dhuunfaa haa ta'u waldaa haa ta'u rakkinoonni jiranii. Inumaayyuu wanti guddachaa deemu isa alaa injifachaa deemu inni keessa jiru garuu babal'achaa deema yoo ta'e ammas mana kiristaanaa keenyaaf kun qoromsa guddaadha jechuudha. Kanaaf kan keessa jenneen kan keessa jenneen moggaasne jechuudha. Rakkina alaa rakkina keessa jennee iddoo sadiitti qooduun keenya kanaaf jechuudha. Kanas waltajjii irratti hamma yuunivarsiitiin ga'umsa qabu tokko yoo jiraate barataan achi keessa seenee iskiilii isaa guddisee waan ummataaf ta'u achi bahee hojjeta jechuudha. Bakki itti calalamu bakki itti wanti tokko madaalamu hin jiru taanan hunduu walqixa barsiisadha hunduu walqixa beekadha. Wanti akkasii kun immoo hawaasa keenya bal'aa warra odeeffannoo gaa hin qabne kallattiin taaniin fudhatee deemuu danda'a. Mana kiristaanaa rakkina kana caaluuf saaxiluu danda'a waan ta'eefi waltajjii kanarratti walitti dhufnee walitti himuun mari'achuun hin barbaachisa jechuudhaan qabxii kana kaasne jechuudha. Maal fa'a? Aktiivistiin hafuuraa baay'achaa jira. Gaariidha aktiivistiin hafuuraa afaan Oromootiin baay'achuunsa garuu maalidha wanti ilaalaa jirru achirratti? Qabsoo biyya lafaa fi tajaajila hafuuraa walitti makuun jira. Egaa Qeesaariif Kiristoosiin al tokko lallabuu hin dandeenye. Jaalannees jibbinees jechuudha. Karaa garagaraa keessa jirra. Kanaaf wanti walitti maknu wanti koppii goonu manatsiriin nuti hafuuraaf kaawwannuu fi dhimma siyaasaaf qabsoo biyya lafaatti kaawwannu wal fakkaachaa jira. Kanaaf hundumaan wal fakkaatu yoo ta'e eenyu bira dhaqaadha eenyurraa gorsa fudhannaadha. Dooktorri mooyaan isaa ogummaan isaa hin kabajamuuf yoo ta'e injiinarri akkasuma hin kabajamuuf yoo ta'e hundumti wal keessa kan deemu yoo ta'e baay'ee rakkisaa ta'a jechuudha. Kanaaf wantoonni mul'atan kuni sororsamuu barbaachisaadha jechuudha. Miidhama mana kiristaanaa callisu warra alaatiif loogu wanti tokko haaptan yoo ta'e mana kiristaanaa irratti caalaa kan ofitti ka'u eenyu nu toof waraane jalqaba addan baafannu maaliin goonu maaliif laayikii fi komentii sheerii hedduu namoota alaarraa waan argannuuf jechuudha. That is it. Malee Kiristoos irraa bu'aa argachuu fi yookaan immoo karaa samiitiif of qopheessuuf hin fakkaatu baay'een isaa dhugumatti hin fakkaatu. Kanaafuu kanarratti of ilaaluun hin barbaachisa jechuudha. Kanumaan wal qabate mana kiristaanaa dhaquu dhabuuf tajaajila onlaayinii irratti qofa rarra'u bu'aa qabatamaa mana kiristaanaaf agarsiisuu dhabuu hin jira. Namoonni hedduu waa'ee amantaa hin barreessu saampilii fudhannee osuma dhugaanii yoo nutti mata'e namni sun riisarchii hojjennu irratti amma soofni seenee jira sanbata meeqa mana kiristaanaa dhaqxeerta jalqaba haga dhumaatti xumurteerta yoo jenne kunaaf waggaa tokko keessatti sanbata meeqa mana kiristaanaa dhaqxee qiddaasee raawwatteerta yoo jenne I don't know parsantiin nu argannu jechuudha. Maaliif namoonni hedduun onlaayinii irra jiru jechuudha. Sanbata ganama onlaayinii irra jiru. Kuni rakkinan ta'uu kan jedhu akka gaaffitti ofitti kaasuun barbaachisa. Doogmaaf qannoonaa irratti gaaffii kaasuun burjaajii uumu warruma daaqonii fi qeesii ta'e akka uummataatti deebisee achirratti sooshaal miidiyaa irratti hangaaffii gaafatu jiru. Dhimmoota doogmaa ilaallatan, dhimmoota qannoonaa ilaallatan jechuudha. Wantoonni keessatti namni beekadha, barsiisadha, daaqoniidha jedhame alatti hamma sana haasaa taanan
warri biraa ammaa karattaan hin fudhate jechuudha. Saabbaan gaafa cabse ormi jaballeessee akkuma jedhamu sana kallattiin itti dhiyeessinu waltajjiin itti dhiyeessinu waan waltajjii sana hin madaalle iddoo sana hin madaalledha. Kanarratti of laaluun hin barbaachisu. Miira ofii to'achuu dhabuu fi miira arrabaa calaqqisiisuu jechuudha. Nama tokko irratti komii kaasuu hin dandeenye. Abboota irratti komii kaasuu hin dandeenye. Komii kaasuu jechuun arrabsuu jechuudha garuu tootaalii wrong jechuudha. Akkas ta'uu hin qabu. Komii keenya karaa sirriidhaan karaa amansiisaa ta'een dhiyeessuun hin danda'ama jechuudha. Garuu nama sana arrabseedhaaf maalidha qamalee jaldeessa wazatarfe jedheedhaaf wanti naa dhufu hin jiru jechuudha. Kuni waan kiristaanummaa keessaa baan jechuudha. Barsiisan akkasii mana kiristaanaa bakka bu'ee barsiisuu iddoo garagaraatti yeroo dhaqu maaltu itti ka'a jechuudha. Waan dubbate kan itti ka'a. Namni waan nu goonu ilaala baay'inaan. Waan nu raawwannu ilaala guyyaa biraa dhufee nu qaba jechuudha. Kanaaf rakkinoonni akkasii jiru. Inni biraa hinaaffaa micciiramaa waldaalee afuurawaa gidduutti guddachaa dhufetu jira. Hinaaffaa gaariin akkuma jirutti ta'e hinaaffaan gosa lama tokko gaarii tokko micciiramaa. Hinaaffaa micciiramaan kuni akka siyaasa biyya alaatti agarru kana kallattii negatiif ta'een falmiin ta'ani falmiin barbaachisne keessa galuu fi iddoo biraarraa kana dura amala dhaalle finnee walitti agarsiisuu jechuudha. Kuni bal'inaa mul'achaa jira. Walitti naafuun jira, wal dhiibuun jira, sagantaa wal irratti qabachuun jira, miseensa wal saamuun jira, maqaa wal xureessuun jira, anatu caala anatu guddaadha amma kana gaa jechuun jira. Sanarra darbee immoo waldaa tokko keessatti itituu dhabuun miseensaa jira. Bakka hedduu dhaqna jechuudha. Bakka dhaqnetti garuu hammam hojjenneerra hagam karoora baafannee tasgabboofnee deemneerra kan jedhu tajaajilaa keessattis hin mul'ata, miseensa keessattis hin mul'ata jechuudha. Kuni maalidha? Itituu dhabuu miseensaa jechuudha. Namni tokko ba'aattii tokko qabatee gadaamii tokko qabatee murteeffatee hojii gurguddaa hojjechuu danda'uu qaba. Bakka hedduu dhaqa yoo ta'e wanti caalu hin jiru. Bakka kamittuu yoon tajaajilin aarsaa yoon kaffalin natiin gaabs homtuun dhufu jechuudha. Kuni wantoota mul'achaa jiranidha. Akkasumas tajaajilaadhaan wal qabatee beekamtiif jecha kaayyoo mana kiristaanummaa waan keessattuu iccitiiwwan mana kiristaanaa alatti baasuu baay'inaan alatti baasuun mul'achaa jira. Kuni dhuguma mana kiristaanaa keenya hin fayyadaayi. Faayidaaf jecha sochiiwwan taasifaman jiru. Miira ofii to'achuu dhabuu waltajjii dhimma mana kiristaanaa dhiyeessuu malli irratti waltajjii arganne irratti waa'ee mana kiristaanaa haasa'uu dallaa keenya bakka itti haasa'uu qabnu nama wajjin mari'achuu qabnu. Mari'achuu dhabuun keenya rakkina nutti hin fidu hin seenaa. Rakkina guddaa nutti fida jechuudha. Daangaa mana kiristaanaatiin ala warra hin amaniin waliin tokkummaa ofii mari'achuu dhimma mana kiristaanaa irratti. Deeggarsi wantoota tokko akka sabummaa akka himaanitiitti namoonni wal gargaaruu danda'u. Sabnis wal gargaaruu danda'a. Dhimma amantaa keessa galanii haga dhumaatti deemuun garuu barbaachisaa miti. Sun irratti maaltu jira? Daangatu jira jechuudha. Daangaan kun iddootti cabaa jirutu jira. Asumaan waa'ee miidhaa kana dhiyeesseen xumuraa. Miidhaa dhiibbaa keessatiin dhaqqaban maalidha kan jedhu gaafa laallu karoora gurguddaa gufachiisuu irratti yeroo furmaataa dheeressuu irratti waan tokko furmaata yoo gaafanne yoo kaane hanuggaa tokkotti xumuramuu qabu hankaraa gabaabaadhaan xumuramuu qabu waggoota dheeraa akka fudhatuu fi walxaxaa akka ta'u ta'aa jira jechuudha. Walxaxaa akka ta'u ta'aa jira. Kuni wantoota miidhaa dhaqqabanidha jechuudha. Tajaajilli guutuun akka wal hin geenye iddoo garagaraatti hammamiyyuu baay'achaa irra garuu tajaajilli iddoo garagaraatti wal gahan jiru. Amantoonni miira addaan qoodummaa akka uumaman wantoota garagaraatiin ta'uu danda'a. Miira akkasii kanas darbee argaa kan jirrudha jechuudha. Sirnoota irraa fagaachuu fi kiristaana qabsaa'aa onlaayinii isa mana kiristaanaan dhaqne yookaan mana kiristaanaan beekne ta'aa jirra jechuudha. Akkuma isiniin jedhee manatti wanti nu dhufu hin jiru mana kiristaanaa hamma dhaqnetti baay'een keenya. Kanaaf barsiisaan tokko waa'ee qurbaanaa barsiisuun duratti ofii sana itti agarsiisuu danda'uu qaba, sana kabajuu danda'uu qaba, sana bira dhaquu qaba. Kuni baay'ee hafaa jira jechuudha. Ajaja abbootaa fudhachuu dhiisuu yeroo tokko immoo waan abboonni jedhan waan paappaasonni jedhanis paappaasotaa olitti
deemuu, kallattii kaameen olitti deemuu, of gadi qabuu dhabuu, dhokatanii tajaajiluu dhabuu, of mul'isuu fi wantoonni akkasii kun rakkina keessaa kan jenneedha. Egaa waa'ee abdii dhiyeessan xumuraa waa'ee furmaataa booda waliin itti deebina. Furmaata isintu nuu kenna jechuudha. Mana kanatti nuu kenna. Abdiin jira. Waaqayyo dhala isaa hin dhiisu, kan du'eef hin dhiisu. Kanaafuu abdiin keenya Waaqayyoorti jechuudha. Manni kiristaanaa rakkina keessaa jiraatti iyyuu malee Waaqayyo irraa abdii qabna jechuudha. Hubannoon dhalootaa afaan ofiitiin tajaajiluuf tajaajilamuu irratti ol ka'aa dhufuunsaa kun abdii kan nutti horuudha. Mirga ofii gaafachuun eegalamuusaa, tattaaffii tokkummaa waldaalee ijaaruuf taasifamu guddachaa dhufuunsaa abdii gaariidha jechuudha. Haala yeroo fi bulchiinsa mootummaa sochii tajaajila waldaalee fi namoota dhuunfatiin taasifaman kitaabonni hedduun maxxanuun gubaa'een iddoo garaagaraatti qophaa'uun isaa kuni abdiidha. Sanaa olitti immoo abboonni yaadan tajaajila kana faana jiraachuu fi deeggarsa taasisaa jiraachuun isaanii waan abdii nutti mul'atudha. Egaa kana jedheen furmaata qabxii muraasa nu kan kaasne jira, suni garuu furmaata dhumaati jechuu miti. Paampileetii isinii raabsame kanarrattis agartanii jirtu, moor garuu isinirraa kan dhageenyu ta'a. Dhiibbawwan abbootarra gahaa jiru kana iddoo garaagaraatti ilaalaa jirra. Keessumattuu biyya alaattis akkasuma akka carraa abbaan keenya nu gidduutti argamu abboota gosummaan irratti ka'uu fi mana kiristaanaa kutaan lallaba isaanii haga diigamu haa diigamu kan jedhu irratti hojjetamaa jira jechuudha. Maalidhaa fi mana kiristaanaa tajaajila afaan Oromootiin biyya alaatti kennitu banamteerti waan ta'eef mana kiristaanaa kana isintu heeyyamee kenne, kanaafiyyuu manni kiristaanaa sun cufamuu qaba yookaan immoo isintu nurraa ka'uu qaba jechuudhaan irratti wal gurmeessaa jiru. Dhiibbaawwan gurguddaa hamma kanaatu jira jechuudha. Ulfaadhaa galatooma, galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hayyuu afaanii abbaa keenya luba badhaasaa fi obboleessa keenya daaqoon Dooktar Naayimii Fayyisaaf Waaqayyoo sagalee jireenyaa sana dhageessisu umrii tajaajila isaanii nuufaa dheeressuu jenna. Egaa akkuma hundumti keenya iyyuu hordofne egeree mana kiristaanaa wajjin wal qabatee yaadoti ka'umsaa keessattuu rakkinootni yeroo ammaa mana kiristaanaa irratti karaa alaan yookaan immoo dhiibbaa alaa isa jennu keessatti immoo mana kiristaanaa keessatti immoo keessumaa tajaajila afaan Oromoo irratti qorumsi maaltu jira, dhiibbaa maaliitu jira, kana immoo dhiibbaa keessaa jenne dhiibbaa keessaa immoo walii keenya irratti tajaajila afaan Oromoo irratti waldaalees ta'uu danda'u tajaajiltoonni tajaajilaa jiran walirratti otoo waliin hubatiin akkamittiin walirratti dhiibbaa godhaa jiru yookaan immoo qorumsa waliif ta'aa jiru kan jedhu irratti yaada ka'umsaati. Tole kallattiidhaan abbaan keenya eebbifamoo Abuune Awustaatiyoos sagantaa kan biraa gatii qabaniif jalqaba irratti isaan yaada isaanii irratti kennanii isaaniin gaggeessina jechaadha. Gara isaaniin deema. Maqaa Abbaa, Tan Ilmaa, Tan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Kabajamtoota abbootii amantaa, kabajamtoota asitti walgahii kanatti argamtan hundumti keessanuu maqaa Waaqayyootiin akkam ooltan, akkam jirtan. Waaqayyo hunduma keenya nagaan nu raachisee nu jiraachisee guyyaa kanas eebbisee hunduma keenya nagaan akka walitti dhufnee asitti wal agarru tan godhe dandeettii tan qabu kenna isaatiin kana waan nu godheef galanni isaa yaa ga'u. Waaqayyo yaa galateeffa, galanni isaa yaa ga'u. Asirratti wanni dubbachuu barbaadu maali? Ergamaan Waaqayyoo qulqulluu Phaawulos ergaa isaa lammaffaa irratti gara kiristaanota Qorontos lammaffaa boqonnaa 13 lakkoofsa 5 irratti akkana jedha. Amantii keessa wayim amantaa keessa waggaa jiraattan of laalaa, of to'adhaa yookaan immoo mataa keessa of laalaa
maal akka hojjettan maal akka hojjechaatii jiraattan jedha qulqulluu Phaawulos kiristaanota ugaa gorsu jechaadha. Amma yeroo keenya kanatti amma ugaa of laallu yookaan immoo warra amantaa qabu warra tajaajilus baddaadha amma dakaatitti ugaa laallu maali ugaa jennu waa'ee amantaa hojjaa amantaa qulqullina Waaqayyo waaqeffachuu qulqullinaan waaqeffachuu don ta'in waan biraa ilaalaa jirra. Amantii keessatti jiraachaa waan biraa hojjetamaati akka jiru argaatee jirra. Kanuma laallechaadha. Kanaaf qulqulluun Phaawulos namni amantii keessa jiraatu mataa ofii yaalaalu jedhee tan dubbate. Kanaaf maal akka hojjan maal akka hojjechaatii jiru namni hundumtuu baddaadha amma dakaatitti barsiisarraa amma barataatitti jechaadha. Mataarraa amma lukaatitti jechaadha. Maqaa waamuun barbaachisaa miti. Hundumtuu of laaluun irra jira maal akka hojjetu jechaadha. Amma yeroo keenya irratti miidiyaan maal odeessaa jira? Maal argaatee jirta? Ijaaraa akkamitti ijaarsamaatee jira? Wannuma beektan wannuma argaatee jirtan jechaadha. Lola akkamitti jira? Lola Waaqayyo jaalatu. Aarsaa Waaqayyo amantii kana kaffalaniitu Waaqayyo kabajuudhaaf immoo mataa ofii kabajuudhaaf hundumtuu uummanni tan fiigu tan kaatu. Kana laaluun yeroorraa bararraa barachuun barbaachisaadha jedhee tan yaada. Faarfataan qulqulluun Daawit faaruu boqonnaa 4 lakkoofsa 6 irratti immoo ብዙሃን እለ ይቤሉ መኑ ያርኤየነ ሰናይቶ uummanni baay'een waan gaarii amantaa keessa jiraatee hojjaa gaarii hojjetee tan nu agarsiisu eenyu jedhanii gaafatanii tan gaafatutu jira. Uummanni baay'een kana gaafataa jira. Faarfataan qulqulluun Daawit akka dubbatetti jechaadha. Gaaffiin kun deebii argatee jennee hoggaa gaafannu hin jiru. Eenyutu hojjaa gaarii hojjetee nu barsiisa, nu amansiisa. Amantii keessa taa'aniitu amantii tajaajilamuudha moo yookaan amantii kana sirriitti qulqulleessanii qulqullinaan barsiisanii Waaqayyo akka galateeffannu gochuun barbaachisaadha. Jennee hoggaa laallu addaan baasnee hoggaa laallu wanna addaan baasuun uummanni gaaffirra jira. Eenyutu hojjaa gaarii hojjetee amaneetu amantaa keessa taa'ee hojjaa gaarii hojjetee hojjaa gaarii isaa tan nu agarsiisu fakkeenya tan ta'u eenyu jedhee gaafachaati jira. Gaaffin amma uummanni keenya qabu kana eenyutu nu agarsiisa ree? Waaqayyo nu akaasu tan nu agarsiisu. Kanaafuu akkuma faarfataan qulqulluun Daawit jedhetti faaruu biraati irratti jechaadha. 44 irratti natti fakkaata. Iyyoon ta'aaba wikii tawallu leekii daqiiq. Ayyoota irratti bakka tan bu'anii ijoolleen si dhalattee jirti jedha. Ijoolleen si dhalattee jirti jechaan amantii kanaaf jechaa hin dandeenya. Bataksaanaaf jechaan abbootiin keenya amantii isaanii kabajanii bakka itti ergaman tajaajila isaanii hojjaa isaanii qulqullinaan eeggatanii uummatas eeganii warri darbe ayyoonni keenya abbootiin keenya baay'eetu jira. Maqaa isaanii kaasuun barbaachisu. Isaan yaa darban malee tan akka Abuna Phexros tan akka Abuna Mikaa'el hin jiru baay'eetu jira. Hangooree Mikaa'el lammaffaanis immoo tan amma yeroo dhiyoo tan boqotan jechaadha. Nama baay'eetu jira abbootiin baay'eetu jira hojjaa isaanii haala
gaariidhaan tan xumuran jechaadha. Amma immoo bakka isaanii tan bu'aan eenyu jenne isin jechaadha. Abbootii kana bakka buutanii hojjechaati waan jiraattan abdii guddaan uummanni isinirraa qabaa. Bataksaan illee abdii guddaa isinirraa qabdi. Nullee abdii guddaa isinirraa qabna. Hojjaan keessan hojjaa guddaadha. Waaqayyo isin haa gargaaru. Fuulduratti deemaa. Wajjin jirraa. Waaqayyo isin wajjin jira. Jedheetan ergaa kiyya gorsa kiyya dabarsuun barbaada. Kana caala akkan hin dubbanne yeroon kiyya gabaabaadha. Yeroo qulqulluu Phaawulos. Yeroon kiyya gabaabaa waan ta'eef kana caala dubbachuun barbaadu. Waaqayyo hunduma keessanuu isin haa eebbisu. Hojjaa keessan isin haa eebbisu. Waaqayyo haa galatoomu. Nagaan jiraadha. Nabarsisi muftako nabarsisi wakako nabarsisi Ichinan faya, ichinan jabada, akuma Niqoodimoos. Daawwattoota keenya marii paanaalii isa marsaa torbaffaa waldaan duukaa bu'ootaa wiirtuun giddugaleessaa qopheesse kutaa tokkoffaa isinii dhiyeessine kanarraa qormaata alaa fi keessaa manni kiristaanaa keenya keessa jirtu irratti hubannoo gahaa argattaniittu jennee yaadna. Isinoo qormaatawwan kanaaf yaadi furmaataa maal jettanii yaaddu? Manuma mana keessan keessatti maatii fi hiriyoota keessan waliin irratti mari'adhaa. Kutaa lammaffaa marii kanaan galtee yaadaa hirmaattonni paanaalii kanaa dhiyeessanii fi yaada isaan nuu qoodan isinii dhiyeessina. Guutuu qophii kanaa qindeessuudhaan kan isin biraan gahe kutaa miidiyaaf odeeffannoo waldaa duukaa bu'ootaati. Kutaa lammaffaa marii paanaalii kanaan hanga walitti deebinutti nagaa Waaqayyoon turaa. Guyyaan yoon mijoofne salkanii nan dhufa halkanii nan dhufa deebisaa waan taateef icciitiin si gaafa namnat faanan taane waa gochuun danda'u Atibsa jirenya galanni siyaagamo nabarsisi wakako nabarsisi Muftako nabarsisi ichinan faya ichinan jiraadha akkuma Niqoodimoos.